laal achi faa laal akkatti danfu tak akkatti kunoo dinnichaan bilchaatee ka akkanatti gaarii harree irra akkanatti taa'u torbaan lamatti asii kana keessa kaanii sukkuumanii lafaa ka'ee kasaraa hora bu'ee dhiqatee kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya turtiin keenya paarkii biyyoolessaa haroowwan abjaataa shaallaatti taasisaa jirru. Haayiluutu fayyadama. Gana iskaawotota paarkii biyyoolessaa haroowwan abjaataa shaallaatti jecha. Hayyee. Paarkiin kun paarkiilee biraatiin maaltu adda isa godha? Paarkiin kun paarkiilee addaatiin adda isa godhu jechaadha. Hora sadii of keessaa qaba jechaadha. Hora sadii. Hora shaallaa qaba, hora abjaataa, hora cittuu kan jedhan. Kun maal jedhama? Volkaanoodha. Volkaanoo doormaanti ta'e. Kadhoohee jechuudha. Kadhoohee jechuun danda'ama. Bishaan achi keessaa daffaatu ba'a. Amma akka argitan aaraa isaatiillee jechaadha. Daawwannaan keenya akkuma itti fufetti jira. Amma immoo paarkii biyyoolessaa abjaataa shaallaatti kan argamu bishaan danfaa biratti argamna. Bishaan danfaan kun dinnichaa bilcheessaa jedhanii gaa kunoo dinnichaa qabannee dhufne. Dinnicha asirra bilcheessinee nyaannee hangaa fi kan waliin daawwannu ta'a nu faana tura. Wow. Asmalo, osoo karas ka agartee. Waan ajaa'ibaati. Akkam jirtu? Naguma? Jajjaba? Wallaahi jabaan rabbi. Affeellachaa jirtu? Mee aan eessatti affeelu garam? Niin dhufaa koo si wajjin affeela. Dinnichaadha. Mee akkamitti affeela? Bishaan harkaan tuquun nama gubaa yoo harkaan tuqan? Xiqqoo. Hayyee. Ni guduunfinaa midura? Eeshi. Mee kanaan keenya itti kaa'u? Itumaan darbaa? Haaya bismillah. Haga daqiiqaa meeqaatiin ni bilchaata? Ne? Hayyeegaa daawwattoota keenya akkuma hanga ammaa daawwachaa jirtan katti argamnu paarkii biyyoolessaa abjaataa shaallaati. Paarkii kana keessatti kan argamu keessaa wanni hedduu malee nama ajaa'ibsiisu bishaan danfaa kana. Bishaan danfaan kun akka himamutti haftee volkaanoo dhooheeti. Dhugaa dubbachuudhaaf oowwi lafa tana jiru kunoo dinnichaa keessa bilcheeffachaa jirra. Bishaan kun gara tokkoon namoota faalijii yookaan qabbanaan miidhamaniif dawaadha. Dhufanii asitti namoonni baay'een jechuudha guyyaa guyyaadhaan itti wallaanamanii kan galanidha. Akka dawaa aadaatti fayyadamuudhaan kaan ammoo dhufee asitti dinnichaa killee waan adda addaa kan bilcheeffatudha hawaasni naannoo kanaas. Bishaan akkuma argaa jirtan aarrisaa yeroo yeroodhaan danfa keessa hurree fakkaata. Awwaniin mul'adhaa? Daawwattoota keenya oowwi bishaan kanaa hagam takka akka nama gubu mee sagalee isaa qofa.
bishaan kanuma oowuma kana asirraa meessitanii? Eeka. Kun olii dhiigee dhufu kun yaaftu. Haya. Kan goda kanaaf kana yaa ofilu hawaannaa. Ni fuudha rakkoon. Wallaansi inni godhu maal faadha dhibee akkam faa wallaanama namni irraa? Birdi. Ani gaarii harreetiin na fidani gaafa waggaa 7 barana. Waggaa 7 irraa? Dooleerraa. Haga asiin ta'e gaarii harreetiin na fidanii. Haya. Asitti ganda kanan na qofforanii. Dunkaani bakka kanan na dhaabanii. Akkanii guyyaa dhiqataa ture. 7 lamatti. Kasaraa qabadhee lafaa ka'e inni illee narraa badee. Haya. Amma mulumaa irraa fayyiteetta? Muluu irraa fayyee qorra lafee keessaa qaba. Doktoriin na keessaa arge. Haya. Baay'ee gizee filuu hataa qabnaanii. Bishaanuma kana jechuudha. Filuuwwan kanuma. Namoota biraatis warra akka keetii hedduutu kanaan wallaaname jechuudha. Ka akkanatti gaarii harree irraa akkanatti taa'u 7 lamatti asii kana keessa kaanii sukkuumanii lafaa ka'e kasaraa hora bu'ee dhiqatee deebi'e. Ji'a 2 geennan bakka harree ofii fe'atee galee asitti deebi'ee tumaalessa asii qalee jira. Garuu akkami gaafa namni yaalamuudhaaf as qubatu bakka nyaataa bakka bultii kana akkami haalli? Namni sharaa qabu sharaa ofii woxxarata. Haya. Namni ganzaba qabu manatti wayiin jirti waa kireeffata. Namni hiyyeessi ofummaan maratee kun bishaanuma kana keessa bulu. Kun raasama ol ba'ee yoo laafu diida kana ciisa. Akkanuma bula. Dawaa gaarii jechuudha. Dawaa gaariidha kun dawaa gaariidha. Kennaa Rabbiiti. Kennaa Rabbii. Galanni isaaf haa ta'u. Galanni waaqaa. Ulfaadhaa galatoomaa. Warra as dhufee yaalamaa jiruufis dawaa haa ta'u. Maddi isaalleen haa itti fufuu jenna. Ulfaadhaa galatoomaa. Galatoomaa isinillee galatoomaa. Xabala. Xabala abjaataa shaallaatti argamu jechuudha. Akkamitti irraa fayyadamtan xabala kana? Xabala kan dhibee garaagaraa birdii waan birdii ta'e irra dhibee ittiin yaalamanii jechuudha. Waan birdii qabbanaa jechuudha. Haya. Birdii nama qabeetiin jedhe ittiin yaalamanii jechuudha. Kunoo asitti wayisni bilcheeffatan ashiitaa jira. Killee fa'aa asii bilcheessan. Asheetan bilcheessanii dinnichaan bilcheessanii wama ta'e rakkoon hin jiru akka ibiddaatti bilchaataa jechuudha. Sagaleen saalaa. Kuni dinnicha reefuu bilcheessuudhaaf bishaan kana keessa keenye kunoo dinnichaan bilchaatee haala kanaan bahee jira. Uumama addaati. Bakka amanatti ibidda shituun hin barbaachisu jechuudha warra ganda kanaatiif.